Magaalaa Adaamaatti waldaan Afooshaa Jaalalaa naannoo Gabreelii tajaajila hawaasummaan arjooma dhiigaa gaggeessan. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa naannoo Gabreelii jiraatan fedhii isaaniin kaanii wal kakaasuun guyyaa har'aa arjooma dhiigaa gaggeessan. Dhiigni lubbuudha kan jedhan jiraattonnii fi miseensonni waldaa Afooshaa Jaalalaa naannoo Gabreelii lubbuu namaa baraaruu keessatti gahee olaanaa kan qabu dhiiga gumaachuu isaaniitti kan gammadan ta'uu dubbatan. Dhiiga kennuudhaaf lammiin kamiinuu nama ta'uun gahaadha. Kana jechuudhaan lammiin kamiyyuu dhabiinsa dhiigaatiin akka lubbuun isaa hin dabarre keessattuu haadholiin akka biyya keenyatti ji'a sadiin immoo dhiiga gumaachuudhaaf kaka'umsa ijoollee naannoo kanaatti wal qabate kanaaf dhiiga kennuudhaaf har'a asitti argamne jirra jechuudha. Hanqin dhiigaa kun akkanatti wal gargaarree wal deeggarree ji'a sadi'aan osoo hin ta'in kana sanii gadillee odoo ta'amee kennine uummata keenya. Saaxilarraa oduu baasni jedheetiin yaadan. Sagantaa arjooma dhiigaa waldaa Afooshaa Jaalalaa naannoo Gabreelii kanarratti argamuun yaada kan kennan qindeessaa waldichaa obbo Alamaayyoo Boggaalem waldichi tajaajila tola ooltummaa hedduu irratti hirmaachaa kan jiru ta'uu kaasuun sagantaa har'aatiin dhiigni lubbuu ta'uu hubachuun gumaacha dhiigaa taasifne jedhan. ዋናው ዓላማው ምንድነው? በጎነት ጥሩ ነው። ለማንም ከኪስ የሚጎዳው ነገር አይደለም። ምን ሰራው ገርቻቴ አኒ በሬሳዳ ወልዳን ኩን ዲጋ የሮ አርጆሙ ወንቲኒ ኪሰ ሳቲ ባሴ ከፈሉ እንጅሩ ዋን ኪሰ ኬኛ ባስኔ ጎኑ ሁንዳቲ ገመቹ ጉዳ አርገና ኤባ ሐዋሳስ አርገና ዋን ተይፍ ከነጫላ ሆጀቹፍ ኑቃካሴ ጅራ በዚህ ላይ ቢረባረ በጎኖቻችን ብንረዳ ብንደግፋቸው አለን ብንላቸው አበሩ በዚህ ጉዳይ ጥሩን ያስተላልፋል። ሰገንታ አርጆማ dhiigaa kanarratti qooda kan fudhatan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qindeessaan baankii dhiigaa obbo Katamaa Dhaqqabaa haadholii hanqina dhiigaan du'an du'arraa baraaruu fi lubbuun tokkollee hanqina dhiigaan akka hin dabarre yaaduun waldaan Afooshaa Jaalalaa jiraattota naannoo Gabreelii arjooma dhiigaa taasisaniif galata qaban ibsan. Dhiiga arjoomaa jiru yaa'u tiishartii qopheeffatanii hojii tololtummaa kanarratti hirmaachaa jiru. Nus hojii kana akka addaatti kan dhufne waan ta'eef namootuma fedhii isaatiin warri jiraattonni naannoo kanaa hojii tololtummaa irratti warri hirmaataniitu qopheessan waan ta'aniif nus kanuma tokko appreciate gochuuf lammaffaa immoo aadaan akkanaa jiraachuu isaallee isaanillee jajjabeessuuf asitti argamne. Ergaa dabarsaniinis hawaasni magaalaa Adaamaa arjooma dhiigaa Afooshaa Jaalalaa jiraattota naannoo Gabreelii taasisee fakkeenya godhachuun arjooma dhiigaa akka taasisu waamicha dhiyeessan. Kuni fakkeenyummaa guddaadha. Rakkoo jiru kana hubatanii akkanatti qindaanii qophaa'anii hojjechuu isaanii warri kunis kanarraa barachuu qabuun jedhaan. Kuni amma yoo ilaalle daataa isaanii duratti ilaaluuf yaalan ture jiraattotuma naannoo kanaati gurmaaniituma hojii tololtummaa kana qofaa miti kan isaan irratti hirmaatan harka qalleeyyiin deeggaruu barattoota dabtara kennuudhaan waan akkasii irratti hirmaatu dabalataan immoo kanallee irratti hirmaanne gumaachina waan jedhuun dhufan waan ta'eef kun fakkeenyummaadha. Hawaasnis kanarraa baratee naannoo isaatti namoonni miidiyaa kana dhaggeeffatanis baankiin dhiigaa dhiigni yeroo tokko qofa arjoomamee kan dhaabatu waan hin taaneef namni arjoomame qofaan namni lubbuun namaa baraaramu waan ta'eef akkanatti wal gurmeessaniin waamuudhaan odoo dhiiga arjoomanii lubbuu lammii keenyaa baraaruu dandeenya waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatanii odoo hojjetanii ergaa jedhuun dabarsuu barbaada.